Inni tokko sagalee walii ta'uudhaaf obboleessa yookaan obboleettii achi keessa qabaachuun qabnu meemee sagalee jaraa fuunee kaan meemeeski jalqaba jaruma hidhamee jirurra jalqabnaa sana booddee yaada namaa sin fuuna sheer adiirraa nan fuudha sheer walii godha meemee bilbilli hirkaa fuudhama waan ta'eef mee onlaayinii irratti eegi jedheeraanii waliin dhaggeeffanname waan jara jedhaman hidhamtoonni kun waan jara jedhan afaan jaraarraa dhageenyame nu haasofne akka waan lafaa fuunee finneetti زياد مالي جت أفهم بني الحمد لله قوي ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جت أبولي سونا كيتي نجا كم الحمد لله مي مكان كي إنه جل ما إسرائيل بيجي كساسلسي بيجي إثيوبيا جل مسنا رفته أتاو إسنانو كمي أيلو إذا Dawataa wallooti kamiseedha. Tole. Mana hidhaa kamitti argamta? Mana hidhaa jiizaan jira. Mana hidhaa jiizaan tole. Akkamii yoon qabamtee rakkoo isin irra gahaa jiru maal fa'i? Ayyeegaa kan qabamne amma baatii ani amma baatan qabame baatii 8 gahe. Tole. Kan naa olillee baatii 10 takkallee gahe ni jira. Amma uummanni si waliin jira moo qophaa jirtaati? Ani gaa namu waajjin jira bakki kophaatti baan hin jirtu. Tole. Akkasitti egaa rakkoo cimaatu itti deemaa jira. Akkamii achi keessatti rakkoo maal fa'aa isin irra gahaa jirame? Rakkoon jirtu amma asattiitti oowwa jira mukayyafallee nurraadha. Mukayyafi nurra karrabee mukayyafin dalagu oowwa jira bishaanillee wattiitti argannu agartee rakkootu jira oo salaata kajeellee wattiitti bishaan hin argannu. Tole. Akkasitti gaa rakkoon asattiidha gaa wanni himamtee tana jaamtuun jirtu rakkoo jabaatu nutti deemaa jira gaa sagalee makeessan kanaan rabbiin asin nu baasan bienu. Tole rabbi furmaata sinii fakkaa'u nus sagalee sinii ta'aa jirra yoo nama nu jalaa dhaga'u arginee fi ciifnee bulaan jirru halkanii guyyaa waa'ee keessanitti deebinee jirra qoosaa dhiibnee jirra waa biraa dhiibnee jirra waa'ee keessanii amma furmaata tokko isinii kaa'amutti jennee waa'ee keessanii irra jirra meemee nama si bira jiru keessaa nama tokkotti dabarsime bilbila. Halo. Halo, marah. Abet akam. Nagamame. Alhamdulillah. Me esarra saudara biadatte amma mana hidhaa kamiin jirta. Egaa ni duraan mana hidhaa daayiriin ture daayiruutu kan jedhamu. Tole. Achi keessa gara baatii 7 ga'een jira amma immoo baatii 3 ergan jiizaan kana. Yaa obboleewwan keenya warri calluma jettanii imimmaan roobsaa jettan sheer godhaa mesenjiraan namoota hedduutti sheer godhaati sagalee jarumarraa dhaggeeffannaa rakkoo jira. Gartee akkasumas namni sagartee qaama saalaa akkuma argaa jirtan kana qaamni waan namarraa yaasu tokko jira akka asaasii jedhanii qaama namaa keessaa qaama saalaa bobaa kana jalaan nama ba'a. Tole. Rakkoo kana deemaa wallahi silaa haga ammaatti namni qabamee mana yaalaattis kan geeffamaa jiru nagarree. Tole. Kan jennu uummanni bal'aan sagalee taa'aatii sagalee nuu ta'a du'aa nu godhaa akka rabbi nu baasu sagalee nuu ta'a. Tole inshallah sagalee isinii ta'a jirra rabbi isiniif afirmatu viidiyoo banuu hin dandeenya viidiyoo banuu dandeessa sakandii tokkollee taatu. Hello. Video na banuu dandeessu sakandii tokkollee. Video na banuu dandeessu? Dukkana? Tole meemee ishi dubbadhaa nama biraatti dabarsaati taraadhaan deeqaa tokko yaada keessa dabarfadhaa. Garuu sii banuu dandeenye viidiyoo bakkeeffaa hin jiru deemu. Meemee viidiyoo banaame achumatti bani meeddee dukkanaatti baniiti gara ifaatti deemta namoota tokko waamiti. Asirratti ummanni alaalu. Dukkana keessa jirtu?
Mee dubbadhu dhaamsa kee dabarfadhu. Dhaamsa kee dabarfadhu. Mee dhaamsa keessan dabarfadhaa. Dhaamsa keessan maaltu godhama amma? Allahu akbar. Yaa obboleewwan bakkuma jirtanu sheer godhaa guruppii adda addaa irratti sheer godhaa. Ilaalaa akka obbolaan keenyatti jiranu ilaalaa amanaa. Lafaa fuunee yookiin ajandaa barbaannee miti. Obbolaa keenya jarratti keessatti hidhame walloos ta'ee jinniis ta'ee maa eenyuun hin ta'in jechuudha. Lammii keenya saba keenya. Mee ummata nutti agarsiisime. Eeyyee. Subhanallah. Ni dhaga'ama dubbadhaa. Live irra jira dubbadhaa mee. Agarsiisaa dubbadhaa. Xiyyitiin dhaamee jira. Maal ta'ee jira jettee mucayyoo jimmaa moo mucaa jimmaa jette? Xiyyitiidhaan dhaame meesa xiyyitiidhaan dhaame itti naa qabi meesa xiyyitiidhaan dhaame itti naa qabi. Meera mucaa jimmaa san fidi. Allah. Halo. Inna gama abet. Salam alaikum. Me malta te me dubbadhu me akkamitti qabamte ati gaafa qabamtu. Eshi. Xiyyitiin handhaamte ati. Halo. Xiyyitiin handhaamte. Xiyyiitiidhaan bakka kamiin sidhaan. Sagaleen xiqqoon jeeqaayira ati simmoo mul'attu. Xiyyiitiidhaan bakka kamiin sidhaanii. Halo. Xiyyiitiidhaan bakka kamiin dhaamteen jedhe. Jilba keessa dhaamte jirta. Ifaan hin jiru achirra ifaan hin jiru. Jilba kee kana uummatatti agarsiisuudha. Ifaan hin jiru si bira. Ifaan hin jiru.